Bashanana jirtu ya jara. Barri baroodut. Nagaa keessanii. Akkanan bakka bu'ee dhufee dhaabbata tokkodha. Dhaabbatichi waamee jedhama. Waamee jechuun gabaa jedhu. Waldaa Machooftota Itoophiyaa. Waldaa keenya barana bu'aa cululuqaa argamsiise. Utuu koronaan mataarraa nuyyuu. Utuu qawween mataarraa nuyyuu. Yeroo maaliiti? Yeroo oduuti. Amma oduu dhaggeeffanna. Hayaataan dhaggeeffanna. Reediyoon biyya kanaa kabaja qaba. Mitiiree. Akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya bakka jirtanitti nagaan keenya isiniif haa ta'u. Amma yeroo oduuti. Dhuguma yeroo oduuti raagaa jenne. Oduu waliin ane Tamasgeen Bayyaneete. Tamee beektu isa barra boo'ee nu boonsiseera. Gadi tamee qaattil. Biyyoota addunyaa kanarraa lammiilee ishee baay'ee gammachiisuun beekaman keessa Itoophiyaan sadarkaa arfaffaa irratti argamu isheetu himame. Ameerikaa, Siwiidinii fi Norweetti aanuudhaan sadarkaa arfaffaa irratti argamtis jedhameera. Babal'ina oduu kanaaf tola eebbisa. Imbabal'isina dhiisammaa.